hidha haaromsaa ijaaruudhaaf namoota gamiitu lubbuu gabbare ragaa qixeeffanneerra. Gaazexeessichi karaa sirriin taaneen hubatee na gaafate. Sirriis ta'e sirrii ta'us baatee akkitti hubatee barreesse sirrii miti. Gabaabumatti gaaffin isaa akkanan turre. Waa'ee hidha Abbayyaa afaan Arabaatiin hubachiisuu irratti cichoominaan kan hojjetaa ture Muhammad Al-Arusii. Jalqaba duratti haqa biyyi teenna qabduuf jaalala biyya tiyyaati. Wanni kanatti na fide ammallee dhiibbaa alama keessaa biyya teennaatiif uummata keenyatti argamu kana. Oduu olmaa addunyaas qabna hirphaa gammachuus ni fanneessa amma xumuraatti nu hordofa. Ministeerri muummee Abiy Ahmed humnoonni nageenyaa kanneen nama butanii dararan akka dhaabsisan ajajan. Bulchaan Itoophiyaa marii ajajoota olaanoo qaamolee nageenyaa Itoophiyaa wajjiniin taasisaniin kana jedhan. Waggoota muraasa darban bakkeewwan biyyattii rakkoon nageenyaa hammaatetti nama butanii dararuun hammaateera. Ammayyuu taanaa gabaasa qaba. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed tibba kana hooggantoota qaamolee nageenyaa waliin marii gaggeessaa turan xumuramuu laalchisee ibsa bahe irratti warra karaa miidiyaa hawaasaa shororkaa uuman irratti tarkaanfiin akka fudhatamu qajeelfamni kaa'amullee ibsameera. Ibsi bahee nageenya mirkaneessuun ergama dhaabbilee nageenyaati jedha. Bakka adda addaatti saamichii fi nama butuu raawwatamu haala qorannoo irratti hundaa'een to'achuun barbaachisaadha jedha. Naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay dabalatee bakkeewwan garaagaraatti namoota butanii maallaqa gaafachuun haalaan barameera. Kunis hawaasa rakkoo guddaarra buusuu irra deddeebiin ibsamaa ture. Qaamolee nageenyaa uummata hirmaachisuun qaamolee gocha akkasii raawwatan dhaabsisuu qaba. Seerattis dhiyeessuu qaba jechuun xiyyeeffannaan akka itti kenname ibsi bahee ni akeeka. Gama kaaniin karaa miidiyaa hawaasummaa kanneen gochaa shororkeessummaa raawwatan xiyyeeffannaan hordofuun akka barbaachisu walgahii kana irratti ka'uunis gabaafameera. Warra shororkaa uumuu seeratti dhiyeessuuf qaamoleen nageenyaa jabaatanii akka hojjetan qajeelfamni kennameera jedha. Gama kaaniin qaamoleen nageenyaa biyyattii walabummaa, birmadummaa, tokkummaa daangaa, nagaa fi tasgabbii biyyattii fi imala badhaadhinaa kabachiisuuf humnaa fi haala dandeessisurra akka argaman mirkanaa'eera jedha. Haaluma kanaan humnoota biyya keessaa fi alaa rakkoo uuman adaba qabsiisee nageenya mirkaneessuuf haala isa dandeessisuun akka itti fufuuf kallattiin kaa'ameera jechuunis ibseera. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa osoo ijaaranii waggoota 10 darban keessatti lammiileen 15,000 ta'an du'uun gabaafamee ture. Dhimma kana ministeera bishaanii fi enerjii Itoophiyaatu jedhee jechuudhaan kan gabaase immoo barruu riippoortar afaan Ingiliziin qophaa'udha. Ogeeyyiin nageenyaa kanaan dura ijaarsa hidha kanaa keessatti yeroo dheeraadhaaf hirmaatan garuu kana wakkataniiru. Dhimma kana BBC'n isaan kan gaafate ministeera bishaanii fi enerjii Itoophiyaa Dr. Abtaamuu Ittafaa BBC'n gaaffichi haala dogoggoraan hiikameera jechuudhaan himan. Gaazexeessichi karaa sirriin taaneen hubatee na gaafate. Sirriis ta'e sirrii ta'us baatee akkitti hubatee barreesse sirrii miti. Gabaabumatti gaaffin isaa akkanan turre. BBC'n kan dubbise qindeessaan nageenyaaf maandisa duraanii dhaabbata ijaarsa Saalinii Impireejiloo hojii ijaarsa kanaan wal qabatee namni hanga kanaa du'eera jedhamu amanuudhaaf isaan rakkisa. Dhaabbatichatti maandisa fayyaa fi nageenya naannoo yookiin immoo Health and Safety Environment kata'an Injiinar Mogas Yeshuwaas akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 2004 irraa hanga caamsaa bara 2017tti ijaarsa kanarra hojjetaa turan. ከሰራተኞች ጋር የተያያዘ ከሆነ የሚደርስ ቁጥር አይደለም ሳይኮሎጂካሊ ሰዎች ላይ ተጽዕኖ እንዳይፈጠር hojjetootan kana wal qabatu yoo ta'e hammi namoota du'anii hanga kana hin ga'u. Namoonni yeroo aarsaa ta'an hojjetoota kaan irratti miidhaan sammuu akka hin uumamne akkasumas faayidaa biyyaalessaaf jecha wanti hin dubbatamne jiraachuu danda'a. Namoonni nu ol jiran lakkoofsa sana beekuu danda'u. Ani yeroon hojjetaa ture hojiin koo namoota irratti miidhaan akka hin geenye hordofuudha. Gaafa balaan dhaqqabe immoo qorachuudha. Hojii irratti hammi namoota du'anii 15,000 hin ga'u. Namoonni yeroo simintoo geessan miidhaan isaan irra ga'a. Konkolaataan garagaluu gamoo irraa kufuu ni mudata. Balaa elektirikiitiinis balaan ni qaqqaba. Kanaan kanneen du'an 500 hin ga'u. የኤሌክትሪክ አደጋዎች ምናምን ነበሩና 500 የሚደርስ አይመስለኝም በጣም ዝቅተኛ ነው። dhaabbata Health and Safety Environment jedhamu kanatti qindeessaa akka ta'an ogeessi biraan Mintasnoota Ayyala gama isaaniitiin akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2004 kaasuudhaan gara waggaa 10f ijaarsarra turan namoonni du'an turaniiru garuu amma nan gahuu jedhu.
13 ዓመት ቆይታ 23-25 አካባቢ ሰው ህይወቱን እንዳጣ ነው። waggaa 13 yeroon achi ture keessatti namoonni 25 du'uu ragaan qaba. Hojjettoonni keenyas kan kontiraaktoroota biroos walumaan jiraanna. Sababa hojii irratti balaa uumameen kanneen lubbuun isaanii darbe jiru. Hojichi waan na ilaallatuuf ragaan galmeessa. Ragaan ani qabuun namoonni du'an 25 akka ta'anidha kan hin beeku. Balaa kana keessaa nama gara caalu ka galaafate balaa tiraafikaati. Lafa olaanaa irraas kufuun mudateera. Hanga nama 3 ka ta'u. Balaan elektirikii waliin wal qabates mudateera. Ijaarsa hidha haaromsaa danquudhaaf aleellaan garaagaraa mudachuu kanaan dura mootummaan federaalaa ibsee ture. Jalqaba torban kanaas gaaffiif deebii taasisan irratti ministeerri muummee Abiyyi Ahmad waan kana eeranii turan. Barruun riippoortar boodarra sirreeffama taasiseen gaaffii Dr. Habtaamuuf dhiyaate lakkoobsi eerame ijaarsa irratti kan du'an qofaa akka hin taane waan akeeku barreesseera. BBC'n dhimma kanarratti raayyaa ittisa biyyaa akkasumas humna ibsaa Itoophiyaa irraa odeeffachuudhaaf yaaliin taasise milkoofne. Gama kaaniin hojiin gaggeessaa olaanaa hidha haaromsa Itoophiyaa Injiinar Kifilee Horroo ijaarsa kana xumuruudhaaf 1,000 du'uu miidiyaa biyyaalessaa irratti yeroo dubbatan BBC'n dhaga'eera. ቦምብ በመቅበር 200 ኪሎ ሜትር በእግር ቦምብ እያመከኑ ህይወታችንን ሰውተው Raayyaan ittisa biyyaa lafa kiiloomeetira 200 lafoo deemaa boombii fashilsaa lubbuu isaanii gabbaranii akkasumas kanneen piroojeektii keessa hirmaatan waraana ergamaa keessa darbaniiti kanaan kan gahan. Piroojeekticha akkuma ilaaltan simintoo fi sibiilaan qofa osoo hin taane dafqaa fi dhiiga namaan lubbuun 1,000 itti kaffalamee sadarkaa kana ga'e. በሰው ደም በሺዎች የሚቆጠር ህይወት ተከፍሎበት ለዚህ ደረጃ የደረሰ ነው። amma immoo gidduutti oduun gaggabaabsee isinitti hima. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad dirooniiwwan badanii balleessan biyyattiin baay'inaan oomishaa jiraachuu himan. Dr. Abiyyi kana dubbatan kamisa kaleessaa wayita qondaaltota damee dinagdee wajjiniin dhaabbata oomisha diroonii Eeroo Abbaay jedhamu daawwatanitti. Humni qilleensaa Itoophiyaa bulchiinsi neetwoorkii nageenyaaf odeeffannoo yookiin immoo INSA fi tajaajila odeeffannoo fi nageenyaa biyyaalessaa diroonii oomishuudhaaf akka jiran beeksisaniiru. Pireezidaantiin duraanii Ameerikaa Joo Baayiden kaansarii gogaa isaanii mudateef jecha wal'aansi baqaqsanii yaaluu argachuu dubbi himtuun isaanii beeksifte. Wal'aansi kun Mo'es Sarjerii kan jedhamu yoo ta'u gogaa kaansarii irratti mul'ate mara muranii baasuudha. Maanguddoon ganna 82 akka ta'an Baayiden dhiyeenya kana kutaa fuula isaanii mirgaa irratti madaan mul'ateera. Ji'oota muraasaan dura piroosteetii kaansarii gara lafee isaaniitti tamsa'ee argamuu isaatiin wal'aansas argatanii turan. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin yaada biyyoonni lixaa nageenya Yuukireniif jecha humna nageenyaa bobbaasuudhaaf dhiyeessan morman. Yaadni biyyoonni lixaa kora Paaris irratti ta'an hordofuudhaan dhiyeessan fudhatama kan dhabsiisan Puutiin loltoonni biyyoota lixaa Yuukireen seennaan irratti akka xiyyeeffatamus akeekkachiisaniiru. Pireezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon biyyoota michuu Yuukireen keessaa 26 loltoota lafoon galaanarraan akkasumas qilleensarraan bobbaasuun nageenya Yuukireen eegsisuudhaaf waadaa seenuu isaanii dubbatanii turan. Itoophiyaan hidha doolaara biliyoona 4 oliin itti baastee ijaarte eebbisuudhaaf guyyoota muraasa qofaatu hafe. Waa'ee hidha Abbayyaa Masree fi Itoophiyaa gidduutti waldhabbii jabaa uume afaan Arabaatiin miidiyaalee garaagaraa irratti hubachiisuu irratti cichoominaan kan hojjetaa turan keessaa tokko Mohaammed Al-Arusiiti. Mohaammed miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa fi gorsaa ministeera bishaanii fi Inerjii Itoophiyaati. Mohaammed xumuramuu hidhichaa ilaalchisuudhaan miiratti dhaga'amee fi akkasumas yeroo dheeraadhaaf akka falmu maaltu akka isa onnachiise BBC'tti himeera. Darajjii Gonfaatu haasofsiise. Ilma Baaleetii, ilma Itoophiyaatii, biyya Suudiititti dhaladhee jechuma guddadhee warri kiyyallee jechuma jira. Amma yeroo biyya teennatti deebi'ee gara waggaa 5 akkana. Amma miseensa mana marii uummataati. Sanii waliinuu gorsaa ministeera bishaanii fi Inerjii. Waa'ee hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa wajjiniin ka'a maqaan keetii. Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaadhaaf hiika akkamii qabamee achirraa eegalla Mohaammed? Tokkummaa ummataati jechuudha. Jabeenya Itoophiyaatiif ummata isii mul'isa. Taariikha ka isaan jallisaniitiin ummataaf mul'isan jijjiireetiin akka taariikhni haqaa dhuumamu deebisa jechuudha. Kana jechuudha hidhaan bishaanii ummata Itoophiyaatiif waan nama boochisu.
waan jijjiiramuu qabu. Hidhaa bishaanii jechuun waan sadiitti gabaabinaan isinii hima. Ol ka'ummaa, tokkummaa, walqixxummaadha jechuudha uummata Itoophiyaatiif. Waa'ee hidha Abbayyaa kanaa dhimma faayidaa biyyaa ta'uu hubattee akkaati falmitu akkati miidiyaa fi komii biyyoonni dhimma kanarratti qaban fuuldura dhaabbattuu fi jalqaba kan si taasise maal ture? Jalqaba duratti haqa biyyi teenna qabduuf jaalala biyya tiyyaati. Wanni kanatti na fide ammallee dhiibbaa aalama keessaa biyya teennaatiif uummata keenyatti argamu kana. Itoophiyaa namoonni dhagayu jedhanii dhiibbaa badaa isaa ka biyya teennaa diiguuf deemu, ka uummata keenya diiguuf deemu, barka borobogandaa miidiyaa tareetiniin dippiloomaasii irratti dhiibbaa badaa ga'e jaalalli biyya tiyyaa na fide gara miidiyaa akka biyya tiyya irraa dhoogu borobogandaa kana waan qabuun dandeettii laaftuu tiyya tanaan. Biyya alaatti dhalattee guddattee seenaa Itoophiyaa hagam beekta turte keessumaa immoo namoonni afaan Arabaatiin dhimma waa'ee Itoophiyaa falman dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaatiif falman namoota akka keetii namoota muraasatu ture isaayyuu immoo otoo mootummaan hin beekin fedhuma isaaniitiin falmuun qaba jettee waan ati murteessitee fi duulaatti taasisaa turte mee nu yaadachiisi. Taariikha biyya teennaa dhugaa isinitti hima. Beekumsa guddaa sanillee yoo hin qabaatin garuu jaalala san qabna. Ifaajeen teenna sanillee yoo rabbi biraa arganne nu gaya. Jaalalli uummanni Itoophiyaa nuuf qabdu alhamdulillah galata rabbii hin boonnaani. Uummanni keenya hiyyummaa keessaa bayuu barbaanna. Tole mee Muhammad tattaaffii biyyoonni yaa'a gadi akka Masrii faa Sudaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuuf godhan akkamitti madaalaa turte wanti isaan gaafataa turan hagam dhugummaa qaba? Gibsii taatee yookaan warra Giriik Suudaanii kunniin sodaa hin qaban. Namni Itoophiyaa marti haqa irraa qaba hidhaa bishaanii kana irraa. Itoophiyaan waan mara nu jalaa balleessaa jirti. Itoophiyaan nu morkataa jirti. Itoophiyaan nu caqasaan jirtu jettee alamatti lallabdu. Waraqaa godhachuu barbaaddi. Sodaa san himuun barbaadan akka Itoophiyaan sirreessitu. Itoophiyaan qaata irraa caqasuuf ifaajaa jirti. Ka sirreessitellee jirti. Itoophiyaan yoo ol kaate nu caaltii sodaatan. Itoophiyaan hisaaba keenya irratti ol kaatii itti fakkaata. Nu wanni nu itti amannu waliin ol kaanaa yaa ollaa keenyaa waliin jabaannaa waliin haqa keenya irraa fayyadannaa. Itoophiyaan kanatti amanti. Kanatti baratte dhimma kanaan wal qabataa akkamittiin namoota siyaasaa akkanarratti dhiibbaa uumuu dandeessi? Dhugaa isinitti hima walitti hin dhufu wanni ani baradheef wanni ani amma irraa haasayaa jiru. Afaan rabbi matu na diriirse dhugaa yoo isinitti hime. Digrii keetiin? Digrii ka seeraati ka garuu ka seera islaamaati achitti beekanii shari'aa jedhanii san barannee bishaanii walitti hin dhufu. Namoonni akka keessanii abukaatoo ta'anii falmaa turanii lammiileen Itoophiyaa kan biyya keessa jiran maallaqaan humnaan ogummaadhaan cichanii hojjetaa turanii namuu lammii Itoophiyaa kan ta'e gumaacha isarraa eegamu taasisaa ture. Kun waa'ee tokkummaa lammiilee irratti ergaa akkamii qaba jettee yaadda? Ifaajeen keenya kunillee tokkummaa keenya mul'isuu qaba. Haga feene yoo rakkoon wayii jiraate yookaan namni gariin wal dhabe biyya jaalatuu keenyatti waliin dhabnu jechuudha. Tole galatoomi maaltu sitti dhaga'ama yeroo wanti uummanni Itoophiyaa dadhabaafii ture wanti isin falmaa turtan gaafa milkaa'ee galma ga'ee argitu? Gammachuu guddaadha. Gammachuu uummata Itoophiyaa maratti dhagayamtu santu natti dhagayama. Gammachuu haadhonni teenna Itoophiyaa muka duydatti baatanii uummata jiraachisuuf ijoollee guddisuuf gammachuu isii sitti dhagayamtu santu nutti dhagayama. Nullee galata nama kana maraaf ifaajee qabna. Galata guddaa nu waliin dhaabattanii kuni gammachuu guddaadha kanutti dhagayamu yeroo kuni milkaayaa jira dheebbifamaa jira. Hidhaan bishaanii kun dheebbifamuun uummanni Itoophiyaa dheebbifamee karaa guddatu nu hafe ammallee uummanni keenya milkaayuuf waan namni isin hin dandeettan jedheetiniin nu waamu san milkeessuuf karaa guddatu nu hafe karaa san wal qabannee deemna. Galata guddaa qabaa fi nama kana maraaf ifaajee nama maraafiyyuu ka biyya ofii jaalatu ka ummata ofii jaalatu tokkummaa ummata ofiitiif jaalatu galata qabnaa fi keessattuu kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy ka waan kana Gibsii biyya alamaa dhiibbaa guddaa dura dhaabatanii haga bakka kanaan ga'etti injiinaroota warra achitti hojjetu akka injiinar Kifilee Hooroo nama ka amma
hidhaa bishaanii kana bakkaan gayaa jiru. Galatooma jabaadhaa isinii waliin jirra jennaa galatooma. Birraan falaasama Oromoo keessatti akka bareetti ibsama. Ganni immoo akka dukkanaatti fakkeeffama. Ganni rooba, cabbii, calaqqee, bishaan guutee fira addaan kutu waadanoof keessaa qaba. Qeerroof qarreen Oromoo Goobee fi Shinooyyee keessatti birraa baree jala walitti qabamanii hawwii jaalalaaf abdii egeree isaanii yeedaloo bareedaadhaan ibsu. Mee jalqaba Shinooyyee naa kaanu. Shinooyyeen ayyaana shamarraniitii jedhamee beekama. Ijoolleen durbaa warroomne kan walgaanii taphatanii. Giddugaleessa Oromiyaatti akkatti sirni aadaa kun kabajamu shamarran gareedhaan walgaanii taphatan waa'illi koomaatii olaanaa dubbiseera. Amma Shinooyyee irra jirra. Shinooyyee hawwiidhaan eeggachaa jira waan ta'eef haala salphaa ta'e yookiin immoo haala gammachiisaa ta'e haala gaggeessaa jira waan ta'eef kan biraa dabalata. Maal jettanii sirbitu mi'aan qabaabdu natti? Yeroo karaa deemnu karaarraa goruun oolu yaa magaalaan Oromoo waan nu tolun oolanii sirbina. Yogguu mana namaa deemnu immoo yaalaraarraa boqqolloo abbaa inni wallaalte gooftaa mana qorqorroo jechaa deemna jechuudha. Leenjisootiin jedhama kan dhufe magaalaa Doonii godina Shawaa Bahaa keessatti nutis kinoo qophii ayyaanaatti akkatti walgeenyee taphachaa jirra. Magaalaa Adaamaa keessatti kan argamnu ayyaana kanarratti kan deemu dubartii dhiirrii fi dhiira hidhiidha. Nutis gaafa buqqisaati irratti dubartoonni walgeenyee ta'u deemna jechuudha. Miira akkamii qaba yeroon kun dubartootaaf? Baay'ee namatti tola. Guyyaa bilisummaa keenya jennee ilaalla jechuudha. Sagalee sirriitti ol fuudhiti maal jettanii sirbitu dubartoonni? Kan sirbinu moo yeroo karaa deemnu fi yeroo mana bira geenyu wanta garaagaraa jennaa yeroo karaa irra deemnu allaaduu buqqifan gurguddoon nurraa yaatee xixinnoo guddifannaa jechaa deemna jechuudha. Gaafa mana bira geenyu immoo gaafa dubartiin sun yeroo barreen gaddaan waliin deemtee bara haaraa kanatti nu waliin hin deemne lootiin lootii gurraati barreen gaddaa yoo kanaa qalloon mootii durbaa jennee faarfine jechuudha. Gaafa immoo warri sun nu simachuu dideetoo miira gammachuu itti dhaga'amne ta'e immoo gumeen qiilii haadhuufi mana kana maaliif qiilii didde jennee faarfine jechuudha. Baay'ee galatooma. Baay'ee galatoomaa isinillee. Sirbi Goobee ammoo kan namoonni lubbuun jiran barri haaraan bara nagaa akka ta'uuf ittiin wal eebbisan namoota du'an darbanii gara bara haaraatti hin ceene kan ittiin mararfatanidha jedhama. Maqaan koo Shaambal Addunyaa Daadhiiti. Goobee taphachaa jira. Sirbicha Goobee si jechuuf yoo ta'e ho'aa birraan baree farda bitannaa ijoollee jechaa taphachaa irra. Birraan akkuma argitu kan jaalalaa kan hundaati. Waan hundaaf illee cinaatti shamarroonni wajjin jiranis Shinooyyee taphachaa jiru. Kana kan taphatu qeerroo fi qarreedha. Kan akkatti bareennee shubbisaa irra. Sagalee laafuu dhiisee tokko walaloo sana jedha. Ho'aa birraan baree farda bitannaa ijoollee jechaa sirbina. Hawwiidha akka malee baruma baraan sirbina garuu akka yeroo kana itti hawwinu hin jiru bakka. Amma fakkeenyaaf miiraan amma keessa jiru akka waan har'a dhaladheetti natti dhagahama beektaa. Hin dadhabbiin qabu miti? Dadhabbiin qabu bakka aadaa keeti eenyummaa keeti waan ta'eef akkanatti of mul'istaa aadaa keetis hin dagaagsita akka aadaa keenya calaqqisiisaa jirra. Goobeen sirba wayita birraan bari'u sirbamu yoo ta'u jechi goobee jedhu sirbichas ta'e dargaggoota gareedhaan sirban waamuudhaaf ni oola. Sirbi kun hagayyaa jalqabee hanga walakkeessa fulbaanaatti itti fufa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan goolabna. Odeeffannoo dabalataa marsariitii feesbuukii akkasumas toora yuutuubii keenya irraa argachuu dandeessani. Qophii irraa ammayyuu ittaanaatu qopheesse Deevid Munyaawoo ammoo odeeffannoo kan qulqullinaan akka isin bira ga'u ogummaa teeknikaatiin nu gargaaree jira. Hirphaa gammachuu isinii dhiyeessuudhaan wajjiniin turre. Wixata sagantaa biraatiin walitti deebina. Waan nu caqastaniif galata guddoo qabdanii hedduu galatooma gaariitti bula. BBC Tigrinya Zena